Yooyyaa ammas yooyyaa ilmaan ayyaa biqiltuu marattuu nageenya keenya kan waaqaa kooramummaadhaa koon irraa badde sanaa qabu. Warra sadii bareef akkam nu bultan nagaa nu bultanii wayyaa nu bultanii san jennaa warra sadii dheefillee kan akkam nu ooltan. Salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashabar kafuune nooruu qariibuu anaa dhufu welcome to Shabbo Media. Arragaa sagantaa addaa qabannee jira sagantaan tayyata addaadhaa. Global Campaign Justice for Nasiha Ziyaad Khanjuuti ga hojiilee officially arraa jalqabnee rabbiin fadhee duraan gaamo sagaluma turre amma immoo gaa sirnaan dhimma kana qabannee hawaasa keenya ka addunyaa gubbaa jiru hundaan bifa qindoominaan gaafalmii cimtuu akka waliin gaggeessinu abdii guddaa qabna. Sirna kanallee kaampeenii kanallee gaa jalqabuudhaaf obboleettii maatii Nasihaadha. Obboleettii teenya qaalii Siimaan Ziyaad qabannee dhiyaannee jira. Faadii Hamzaatis nu waliin jira. Gaa keessummaa tiyya simadheetiin gaa gara sagantaa teenya taarraa karoorfadheetti waliin dachaana. Adde Siimaan meegaa nagaa nu gaafadhu asumaa dhugaa Shabbo Miidiyaa fi uummata Oromoodhaa ka biyya jiruu fi ka biyya alaa jirus obboleettii teenya qaalii Nasihaa Ziyaad waliin dhabne hundaafuu gaa sabrii imaana nu haa kennu gaa isaniifillee gaa sabrii fi imaana jajjabina obboleettii teenyaafillee jannatul firdawsaa hawwinaa dhiyaadhu obboleettii. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Namni keenya hundinuu kan alaatis ka keessaatis nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin hundaa isin dhaqqabu. Hayyee ulfaadhu galatoobii adeeroo Faadii Hamzaadha nagaa nu gaafadhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hundi keessanuu hordoftoonni Shabbo Miidiyaa kan jirtan nagaa fayyaadha. Akkasumatti illee ilmaan Oromoo hundinuu jajjabina isiniif hawwinaa keessattuu maatii Nasihaadhaa sabrii fi imaana isiniif haa kennu. Dhugumatti Shabbo Miidiyaan illee carraa kan nuuf kennitanii har'aan kanas dhufuu keenyaa hedduu galatoomaan isinii jira. Hayyee ulfaadhaa galatoomaa asumaanuu Siiman torbaan dabree tuuta kubbaadhaa shaampiyoona ta'an Osfaanaa 2025 dirree futbool kilabii illee gaa haasa barana nyaatan maqaa Nasihaa Ziyaadiin moggaafatanii jiranii haasa kanallee isiidhaaf gumaachanii nuun jedhani. Alhamdulillahi gaa turtullee taatu dhawaa ta'an namni kun dhugaa jirtullee hubataa namni illee amma as bahee sagalee tahaa jira. Meegaa Nasihaa Ziyaad dura haaretti wal nu barsiisi jechuudha. Nasihaan hangafa warraati moo quxusuudha moo jidduudha beetee jidduudhaati moo haala abbaa keessanirraa illee ilmaan obboleeyyan meeqa qabdii obboleettii meeqa qabdii waliigalatti gaa Nasihaan haala amalli isii nama akkamii hawaasa keessatti maatii keessatti waan beetee qulfi jettee yaaddu Nasihaa mee carraa kanatti fayyadame hawaasa kiyyana yaadachiisi. Nasihaan eenyu? Nasihaan dhifama. Nasihaan Ziyaad Aliyyi maatii Ziyaad Aliyyi dhalaaf isiin lammaffaarra dhalattee nuti maatiin Ziyaad Aliyyi faadariin kiyya ilmaan 8 qaba isiin lammaffaarra tan aantu haalli isiitis namni hundinuu ni beeka jeetii yaada namoota iddoo hojii sila waliis beektuuf jijjiirama dhufe kana keessaas qooda sila qabduuf guutuma laguututtu isiin haala amalli isii akkuma maqaa isiiti. Namni hiika Nasihaa ja'amu beeku amalli isiitis akkuma Nasihaa saniiti osoon dubbannee siif hubatti silaaltee sirraa hubatti haalaa fi amalli isii akkuma nama kamuttuu namni namaaf rifatee waanuma hundaanuu dhiyaattuudha hubattuudha guutuma laguututtu isiin qabsootuusii obsaas ni qabdii. Amalli isii ibsi yoo naan jette gabaabumatti nama gaariidha akkuma maqaa isiiti. Nasihaa akkuma maqaa isiiti yoon gabaabsi malee dheeressuuf yoo ta'e waa'ee isii himuuf ni ulfaata. Ayyee Siiman galatoomii dhugaa maqaan kunuufiifuu maqaa guddaadha jechuudha.
ما فوقاني إسلام ما نوبا نسيها جا رسول الله عليه الصلاة والسلام الدين نسيها جا قرآن نو حديث نو ونو هندنو قرص so isinga gorsituudha obsituudha egaa akkuma maqaa isiitiin hojjette ulfaadhu galatoomii adeeroo mahdi nasihaa dhiheenyaan beeytamu akkuma keenya fagoo irraa dhageesse immoo nasihaan wal beeytanii ati hoo maal irratti hidhaatta jechuudha yoo waan siiban dhumsiisa irratti. Dhugaadha galatoomii gammee nasihaa qaaman yookaan wal beekuu baannus maatii isiitiin beekaa. Obboleettii isiitiin beekaa gumaachaa fi qooda isiin qabsoo dabartee jibbaa gabrummaa keessatti bahatuu turtee fi atakaaroo hedduu isiin keessa dabartee waan hin beekuuf waan hin dhageef isii wajji akka carraa ta'eetillee wal qunnamee wal beekuu yoo baadde garuu akkan hubadheetti akkuma amalli isiitis akkuma maqaa isiitii nama Oromoodhaaf tahee hawaasa Oromootiif wareegama guddaa kafalee jedheetiin amanaa. Garuu akka carraa ta'ee maatiin nasihaadhaa xiqqaa fi guddaan isaanii hundinuu maatii qabsoo tanaaf gumaacha guddaa qofa osoo hin taane wareegama lubbuu lamaatillee kafalanii akkasitti naa hubadhu gammee. Ayyee Fahdi ulfaadhuu meegaa Siiman biratiin deebi'a. Fahdi wanni inni jiru sabboonummaan tun waan nasihaa qofa jirtu miti. Nasihaanuu bikka irraa harkatti qabdi. Abbaanuu sabboonaadha. Haatinuu sabboonaadha. Maatiin guutuunuu maatii qabsaa'aadha jaa. Sabboonummaa tana Siiman haatu sabboontu jabduudha. Nasihaan dhimma Oromoo kana waan mana barnootatti amma waa heellan irraa amma ollarraa harkatti qofa immoo maatiinuu isii sobboonsuu keessatti gahee guddaa qaban. Nuti wallaahi dhugaa san dubbachuuf yoo ta'e uumamumattuu nuti waan kana namni nu beeku nuuf hubata jeetii yaada hundi keenyaa'u akka jijjiirama kanarraa qooda qabnu kan nu beekus nu beekaa. Ibn faazariin kiyyallee hidhamee ture, Rahmaan hidhamtee ture, Nasihaan Ziyaad hidhamtee ture. Akka tasaa sanii ta'ee ani yeroo sanitti daa'imaan ture. Anis akkasumatti yeroo hedduu miliquun baafadhee ture. Haa ta'u ati nuti sabboonummaa wayim Oromummaa waan namarraa barre osoo hin ta'in waanuma ifii keenyaaf waanuma Oromoon tun nuti taateef jechuu fi waan kana ifumaaf uumamumaan qabna malee dhalmiinsaan wayim dammoo wanni namarraa hubanne takka illee hin jiru. Ifumaaf waanuma rabbiin nu keessa kaa'e dalaguma rabbiiti. Ayyee Siiman ulfaadhu galatoomii. Ayyee ulfaadhu galatoomii. Mee Siiman ammaa si biratiin deebi'a waan beektee ifaan hin jiru naan jettee fi duuba nasihaa fi isan hundinuu ganduma abdii boruu kana dhalattammoo maaliif gandi abdii boruu amma moggaadha. Dhalatu anu achi moo walakkaa deedhawaati moo dhiibamtanii achi dheeyxammoo hawaasa keessaa beektee yaada adda addaatiin dhagaa jira. Garii wani naan ja'an bari dura isaan kun nama direedhawaa keessaa huu lafti irraa saamamtee dhiibamanii bikka isaanii maqaa misoomaatiin dhiibanii magaalarraa ala baasanii achittis ammas gocha gara jabeenyaa kana irratti hojjetanii waan jiru jira. Meegaa iddoon dhaloota keessanii direedhaa keessatti eessa adde Siiman? Nuti direedhaa ganda abdii baruuti. Achuma dhalannee, achuma guddannee, achuma jireenyaafis jirra. Iddoon keenya achuma yaawati yeroo sanitti qabsoof jecha baqaachuus turre waan dila takkaa ture. Sanumaaf haalli namni jiraachuuf nuuf hin mijoone ture. Haaluma sanii namni hubannaa keenya qabu akkasitti hubatee ta'a. Akkasuma jeetii yaada. Nuti immoo jireenyi keenyaas ta'ee direedhaa ganda abdii baruuti. Achuma dhalannee achuma guddanne. Ayyee ulfaadhu galatoomii. Maaliif bikka beektee lafa yuunivarsiitii direedhaa sanfaa lafa isa irraa fudhataniif waan akkanaatiin dhageen silaa qulqulleeffachuu barbaade. Mee bara beektee maaster pilaanii sanii ati daa'ima turte. Gaheen nasihaadhaa maaster pilaanii san keessa maal fakkaata? Qindeessituu turte moo
qooduu irraa fudhachuu turte immoo namoo kakaasuu turte immoo waliigalatti seenaa qabsoo beektee diddaa wayyaanee san keessatti nasiyaan shoora akkam taphatte Siiman? Akkuma qarree kamittuu dura buutus turte waan kana qaamaanis ta'e hojiinis gaggeessuu turte. Qooda kana itti qooda fudhachuu osoo hin ta'in hojiin nama godhuu ture keessaa isiin nama takka. Gochaanis ta'e yaadaanis ta'e waan kana nama godhee keessaa Nasiyaan Ziyaad. Ayyoo ulfaadhu galatoomi.